Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtantti sinaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladha ani baay'ee nagaa kooti egaa kagaafii keessa yeroo dheeraa haalli naa mijateetti har'a qabadhee kara keessan dhufeetoo jira warroonni isin jalaa ture gaafii kana ijoolleen keenya baay'ee na gaafattanii too jirtan jechuudha. Akka bakka arabii majalisii teechuma saaloonii keessatti bakka isaa kan bu'u jechuudha akka humna ofiitti bitachuudhaaf kan ta'e gatii isaa qabadheen kara keessan dhufeetoo jira viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha kan na gaafattan carqiidha ansoolaa isaatii fi yookaan hodhaa isaatii fi akkasuma tiraasiiwwan isaa na gaafattan hunda isaatu qabadhee isinii dhufeetoo jira egaa ka haalluun sadiin qabadheetoo jira viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffadha laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Share godhaa warri hin barbaanne hiriyoota keessan biraan gaa warri itti fayyadame itti fayyadamuu isiniin jechuun jaaladha. Sababbiin isaa filannoon keessan gaariidha tayyaada. Amma yeroo kana keessa aran majalisin dhugaan isiniin jedha haga 100,000 oli malee gadiin hin argattanii hundi keessanuu akka argitanii raattan gaa ijoolleen baay'een dhuftanii keessan obboleewwan keessan nan gaafanne jirtu waa'ee harab majalisi kaarimeetirri isaa baay'ee guddiidha. Garuu akka mana ofiitti filannoo isaa carqii bareedaa ta'e bakkuma harab majalisi san carqii isaa sa filannoo godhanii hoggaa haala kanaan irratti godhatan baay'ee tokko gaariidha isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuu obboleewwan baay'een immoo kana na gaafattaniif qabadhee too isinii dhufeetoo jira isiniin jechuun jaaladha. Ammallee immoo yaada gizee qabaattan saanduqa koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa bilbilli kiyya duwwaa 94582 6745 dha. Taambileelii gubbaarras isiniifan teechisaa. Ijoollee biraan gaa amma akka argaa jirtan carqiin kun aynata sadiidha. Sirriitti baddaa kan feetan as keessaa filachuu hin dandeessanii gatii isaa garuu hundi isaa tuyyuu tokkodha. Sadan kanan isiniin jedhe kan biraa yoo filattan immoo tarii gatiin isaa dabaluu danda'a. Asirratti akka argaa jirtan yaadan laala carqiin kun sadi diizaayinii sadiidha. Tokko kan irratti afameeru lammanni kanan tiraasii gubbaarra teechise kana sadaffaan kan asiin akka diimaa bichaa qabu kana jechuudha. Kan biraa yoo filattanii dhuftan tarii carqii irratti hundaa'ee dabaluu danda'a. Hojii kiyyaa miti. San abbaa hojjetuutu beeka jechuudha. Amma kanan ol fuudhe kun diizaayinii biraati. Kan tiraasii gubbaarra jiru diizaayinii biraati. Diizaayinii sadiidha jechuudha. Diizaayinii sadeen kana gatiin isaa baay'ee jiddu galeessa. Nama kamiifuu gatiin kun nama kamiifuu hin ta'a. Ijoollee maatii horattaniifis hin ta'a. Maatii keessaniifis hin ta'a. Keessattuyyuu amma saaloonii guddaa meeshaan keessa godhameetu irraa wannetti. Firaashii 3-4 afanii uffata kana haala kanaan tiraasii isaa hoggaa qopheessaniif akkuma harab majalisi sanitti fayyadamuu danda'an. Fakkeenyaaf amma wallooyyeen duraan karaa Adaamaa hoggaa beektan ta'e karaa Amadee jedhamu gizee karaa ayyaaniitoo jiraatan isaan baay'inaan caatii kana fayyadaman waan ta'eef saaloonii isaanii hoggaa seentan kan akkanaa kana afatan. Mana isaanii guutuu walgaa jechuudha. Akkatti afataniitti dha kan fayyadaman malee harab majalisi hin galchan. Kanaafuyyuu haala kanaan fayyadamuu hin dandeessu gatiin isaa gatii jiddu galeessadha. Egaa kan warroonni ariifattanis hoggaa jiraattanii odoo yaada irratti hin kennin gatii dubbachuun isaa baay'ee ulfaata waan tokko erga barsiisten boodadha. Gatii isaa kan dubbachuu dandeessu warroonni itti dhimmame ni ilaalan isiniin jechuu jaaladha akka argaa jirtan kana as keessatti yaada firaashiitti illee nan qaba. Egaa kaamooyyuu odoo waa'ee firaashiin dubbatiin gatii kanaatan dubbadha jechuudha. Gatiin kana na dhaggeeffadha yaadaaf qalbiin. Tiraasii 12 firaashii kan 4 gatiin isaa 6,000 qofaadha. Gatiin isaa baay'ee rakasa. Ammas na dhaggeeffadha. Yaada laal gizee dhuftan biizin ta'a keessan yeroo baay'ee ani immoo nan cinqama namaaf odoo riikaardii hin qabin nama riikaardii namaa dhaggeeffadhee yookaan tekstii namaa argee hin danda'e hojii biraa hojjechuu hin danda'u. Odoo waa'ee firaashii kanaatti irraa dubbatiin kara firaashiitti akka hin dhumanne. Ammas kanuma wanni tan isinitti himaa tiraasii 12 ansoola 4 yookaan firaashii 4 qarshii 6,000 qofa baay'ee rakasa. Dhugaan isiniin jedha waan jettan hin beeku kana gatiin isaa kara firaashii tan darba. Obboleewwan yeroo baay'ee firaashii dhuftanii na gaafattan jirtan ani nama kanan gorsu yeroo kana keessa anaa miti doktora feetanillee hoggaa mari'achiiftan kan isin gorsu firaashiin ispoonjii hafee jira. Firaashiin ispoonjii jechuun dhukkuba duddaati. Dhugaan isiniin jedhaan ji'a muraasa irra ciisee waan an ta'e natu beeka. Ergan immoo firaashii kana qayyaree hagaman akka fayyaa argadhe natu beeka. Ani kanan akkana ta'e harmeewwan keenya hoo maal ta'u isaan nu daan warroonni gurguddaan nuyi hoo ganaa waa baay'een nu eeggata ganaa deenya ganaa ijoollee guddisnaa nu hoo firaashii san irra rafnee fayyaa argannaa kan jedhu goonguma amma dhiyoo kana
mana hiriyaa kiyyaa deemee tan jechuudha. Mana hiriyaa tiyya shamarranii deemee firaashii ishii irra taa'ee algaarra dhuga taa'eedhaaf duddina dhukkube ciisee miti jechuudha. Firaashiin ispoonjii amma yeroo kan isaa manna firaashii isa madaabaraadhaan hodhamu kan durii isa wayya dudda walitti nama qaba. Firaashiin amma tawalaashee jira. Ispoonjiin maal akka ta'e hin beeku. Si fudhatee keessa gadi lixa. Gaafa gadi lixu hoo dudda kee qixxeetti addaan baasa. Dhukkuba lafee maalii si gogatoo jedhamu isa fa'aaf nama saaxila. Teekkir of eeggannoo godha. Warroonni firaashii ispoonjii nagaafachaa jirtan jechuudha. Firaashii akkasii firachuurraa firaashii jiddu galeessi hin jira. Firaashiin gatii keessanuu kan humna dadhabdanii isa guddicha kan bitachuu dadhabdan firaashiin xankaarraan jiddu galeessi hin jira. Waan akkasiisa fayyadama. Kuni gorsa kootidha. Egaa ani waan wanni itti naman gorsu haa bitatan jedheetuma waan hin taane isinitti hin haasa'u. Isiniin jechuun jaaladhaa viidiyoon tokko kana fakkaatti.